Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii ani maqaan koo Seenaaf Taaddasaan jedhama. Isin mana barumsaa keessaniin jaallattu amma faaruu mana barumsaan isiniif jedha. Manni barumsaa koo keessi magariisa ijoollee daree koo nan bashannansiisa. Abbaan abbaa kootii qorqorroo rukuta yoo na jaallattanii harkanaa rukuta. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Leelloo ijoollee Leelloon ijoollee warri mana jirtan maatiin OBN Gaammee marti keessanuu har'a ijoolleen godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessaayyuu mana barnoota Awaaroo sadarkaa tokkoffaa waqtii gannaa maal hojjechaa haala kamiin ijoolleen magaalaa Amboo jiran dabarsaa jiru akkamitti barnoota isaanii bara dhufuuf qopheessaa jiru afoola garaagaraa walaloof shubbisa isaaniitiinoo akkamittiin waan aadaa seenaaf duudhaa isaanii barsiisota isaanii fi barnoota isaanii yaadachaa jiru kan jedhu tokko lamaan isin daawwachiisnirra isinis barnoonni cufamee boqonnaaf gara mana barnootaatti gara maatiitti yeroo deebitan yookaan ammoo mana barnootaa cuftanii gara manaatti yeroo deebitanii barnoota dagachuu akka hin qabne aadaa keessan barnoota ogummaa garaagaraa gabbifattanii barnoota keessan bara dhufuuf sirriitti qophaa'uu akka qabdan dandeettii ijoollee kanarraa sirriitti barattan miti Leelloo haa ta'u ijoollee warraa baadiyyaatu qofaatu ijoollee maatii isaanii gargaara hojii garaagaraa hojjete jettee yaaddee miti warri magaalaa Amboo jiranis warreen magaalota hedduu keessa jiran karaa chaanaalii OBN Gaammee daawwatanis hojii garaagaraatiin maatii isaanii deeggaraa akka jiran qalbeeffatte miti baay'ee gaariidha. Egaa qophii Leellootiin ijoolleen waqtii ganna maal hojjechaa dabarsu magaalaa Ambootti jennee kan imallee iyyaafannee kanuma irratti xumurraa torban qophii Leelloo iddoo biraatti deemnee qindeeffannee isin daawwachiisna isin kanarraa waan daawwattaniif ulfaadhaa isiniin jenna